turre agartaa turte jechuudha. Osoo gandummaa barbaanne maa walloo rawwee qabame namni hin qabamne jechuudha. Kanaaf akkam nu gootanii mootummaa sirree tokkoffaa dhimmi keessoo kennaa fakkeenyaaf wal dhabdee suni dhumatee jira ni beekna qaata bira ta'e garuu nuti kan jenne obsiga amma gaa fakkeenya maaltu deemaa ture qabsoo godhaa turre keessatti fuutaniiti mootummaan dhugaa sirreebuu danda'a sibbitteessuu danda'a suni anallee akka dhuunfaatu inni irra ga'anii jira sarrakkoon qabu amma maal gootan miidiyaa irratti irra jettanii baddan. Miidiyaa irraa amma fakkeenyaaf dhageeffatu tokkoffaa irratti namni guyyaa rabaa kana keessatti mana abbaa keetiin jirtu gaafa bakka takkatti ballagamtee jette bakka san mootummaan seentee jette namni sitti haa fidu akkattuu yoo si dhuftee mootummaan ulaa kee bakka san si agartee gaaf tokko dheettee harkaa baate dacha'uun isiin oolu mootummaan beekte bakka takka itti nama agartee sii galee kanaafuu namni bakka jijjiirata gaafa bakka jijjiirattu immoo halliin akkuma gartee waa mara waa ifaan kee akka gizee yookiin bakka duraan mijeeffatee teettu kanas si mijaa'uu dhabuu danda'a sii galee san dhimma keessoo keenyaa hin beektu waan ta'eef garuu immoo nuti gabbaanee waan kana dhaabaa jenne dubbannee jirra nutu dubbataa jira malee nu dhaabnee jennaan wanni kun guutuun hin dhaabate qabsoo kana fakkeenyaaf osoo anaa fi afarsaan qabamnee asirra hin dhaabanne uummata dhugaadha gama keessan hin dhaabbachuu danda'a rifatee ture namni wanti deemaa ture mana asii irratti maal jedhan ajandaa daabboo jijjiiran intala takkaan waan isheetu hin beekan oromoon fakkaattu intala sikkoo hin godhani Sudaanii wayira dhalte maal jaani waan tokko gadi fidanii sananillee achirratti maatiin ture jechuun uummata burjaajessinaa jedhanii jechuudha. Manammoo waan namni keessa gabbee uummata himne jechuun maal itti fufaa tiktookii illee irra gubate karaan uummata wal ga'uun hin qabu uummata baay'ee sanan jechuudha. Wallaahi usmees waan baanani gaafas miidiyaa irratti irra jettanii baddan bakka jarattiin illee qabsoo dhiiftee maallaqallee mucaa wayii tokko kaleessa dhufe anillee ragaatti hin qabu sammaa. Abarsa welcome manya. Assalamualaikum. Usme dhimma tattamaatti minatti dawwalamaa jira boodana deebisi haa. Akkanatti gad waliin deebinu. Maqaa walumaan nu badaa jira waan ta'eef. Deema amaara lamaan qabdee san fidii kottu nullee amaara kaan qabneen finna. Faranji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya gubbaa fi jala jirtanii jechuun wallahi isinirraa baduu keenyaaf haala jireenya tokko tokkoof badne. Ammayyuu sheeriidhaan dhufe quban qabu jechuun shabakaan nan agarsiisu bakka jiru kana shabakaan humnan qabu warri as jalatti baga rabbi si baasee baga baatee warri jettan alhamdulillah bahee jira isinillee baga gammadanii bagaan uummata Oromoo duratti dhufe uummanni nafxanyaa yookaan ammoo uummanni nan iyyisiisinii ani wallahi alhamdulillah saniif du'a filadhe ammallee akkuma kalee isiniin jedha ulfaadhaa galatooma warri jala kana jirtaniif warri gubbaa kana jirtanis naa jiraadhaa naa galatooma anammoo akka Oromootti gaafii isinirraa qaba akka ijoollee teenya siqqoo mandootitti illee gaafii isinirraa qaba koomentiin ta'ullee jala kanatti deebisaadha fakkeenyaaf anaa fi usmeen yoo ka qabamnu taate anaaf usmeen yoo fakkeenya akka hafarsaatitti yoo ka qabamu hafarsaa qofaa namni asirraa nama ijaaree amaara kana likkiitti kennuu danda'u hafarsaa qofaa maa gadi baatanii hin dubbanne lammafaadha kutaan biraa Oromoo yoo akka ija Oromoo tokkotti ilaalle yoo akka Oromootitti Oromoo ija takkaan laalle amaara 3-4 meeqa qabnee isiniif hinne hin beektan jechuudha. Gaafa kaan amaara 2 ol bira isiniif hinne gaafa kaan tokkicha gibbidaa san isiniif hinne gaafa duraa tokko isiniif hinne jechuudha. Amaara 5-4 isiniif ichisiifne ijoollee. Har'a ammoo tuyyuu mallaqa nyaanneetu haa bannu haa dhiisnuyyuu gumaa mucaasanii namni biraa baasuu hin danda'u hafarsaa fi usmee fi ijoollee waa lafarra qabdu tana bichaadha. Maaliif wal sobna jara kenna namni biraa mana bantanii fidaa amaara maa jechuu dhiiftanii waan biraa haasayuu eegaltanii isiniin jechuu barbaada. Kanarratti ammoo tuyyuu waan duraan darbe hin kaasinaa. Dhimmi kun deebii qabu maaliif yoo jette? Deebii dhaga'i warri koomentii isaa deebisu. Dhiisii warra nu gaafatuuf isii galee deebiin qabu maaliif deebiin qabne akkamitti yookaan ammoo yoo anaaf asirraa banne dhugaan Oromoo yookaan ammoo dhugaan ilmaan siqqoo mandoo hin bayu namni biraan jiru siqqoo mandoo keessa anaaf si malee haasa'uu hin danda'u. Si galee ammoo fakkeenyaaf finkilaan faati mallaqa nyaatanii badan afarsoon faajanii nu arrabsan jechuudha fakkeenyaaf dhiisanii amaara maaloo godhanii nuun jedhan si galee isaan odeen gadda amaara Oromoo jecha qabanii eessa dhaqee lamaan gaafa duraa qabanii dhiisiisuu turan sanis. Finkilaan kun jala kana jira. Kanaafiyyuu yeroo tokko ilaa waan gara tokkoon dhufu gara sanii qaqqabuu yaadina. Wallahi hanga feete usme waa'ee siqqoo mandoo kana hin dubbadha yoo jette hin fedhan waa'een siqqoo mandoo kun ol ka'uu Oromummaan tun hin feetu dhugaan sitti himaani wallahi.
ila jaalattee jibbitee dhiistee wallaahi namni akka ijoollee bareentuma Harargee qabatee ijoollee teenya ijoollee Arsii qabatee namni nu jajjabeessi takka hin jiru obboleessa kiyya dhugaan sitti himaa jechuudha. Ijoolleen arfan qalloo ijoolleen agartee akka jedhan ijoollee sikkoo mandoo namni haga isaanii nu jajjabeessee hin jiru dhugaa dubbachuuf nu bira kutanii haga finqilaatu haga agartee kiingi Ahmadiyyuu haga qeerrootiyyuu warri hospitaala ture dhageeffadha obboleessa dhugaa sitti himnaa nu dhagaye. Ila kanaaf warri achi kuteetu ijoollee saniyyuu jajjabeessaa ture ijoollee teenya sii galee wallahi dhugaan sitti himaan ummat haga feeti haga feeti jibbamis jaalattus wanni uummata ofiif baasu hin jiru obboleessa kana liqimsa abbaan barbaadda odoo si quuqu bishaan itti dhugii kan liqimsi wallahi namni saba irraa ati dhalatte sii baasu hin jiru kun dhugaa jirtu ana akkasiin jedha yoo inni akkana jedhu kana ila dhageeffadha farsaan tokkoffaa irratti nuti kan jenne abbaan barbaade waan barbaade haa haasa'u nuti kan jenne garuu tokkoffaa irratti irra deemtaniitiin kijiban oofinaa jenne siigalee maaliif yoo jettan nuti amma ana akka mataa kiyyaatti nuti mucaan kun kan qabame Oromoo jedhee qabame malee si koomandoo ta'ee yookiin arsii ta'ee beekaniitiin hin qabne amaarri kun dhageeffadha. Ilma Oromooti miti kan nama kutaan addaan laalee qabu. Amma fakkeenyaaf osoo Oromoon qabde beekanii addatti maraxaniitiin kana keessaa qaban jechuu dandeette. Garuu amaarri atitu arsiidha, ati baalee, ati walloo, ati jimmaa kaan isin jedhee si beeku takka hin jiru. Oromummaa kee yoo si beeke gaaladha jedhee si qaba obboleessi. Sana boodatti wanni biraa takka hin jiru. Siigalee kanaafuyyuu mucaan kun qabamee dararamaa jira. An kana ajaa'ibe keessatti hafarsaan fakkeenyaa fi rakkoon tokko irra ga'ee haa dhibamullee haa qaqamullee haa waan barbaadillee ta'u nu lamaan fakkeenya miidiyaa kanarraa yoo banne guutuun isii amma ajandaa jettee waliin dachaatee maal jettee waan haasoitu wallaaltee harkaa badee jennaaniin yoo mata duree hin qabaanne yoo tokkoffaa irratti ila dhageeffadha nama jala yaa'uu dhiisa dhugaa jala yaa'an dhugaa isin jedhaate. Dhugaa jala yaa'a yoo dhugumatti gartee mucaa kana baasuuf akka quuqamtan taate akka Oromootitti gadi baataniitiin kan dubbataa turtan taate wanni bade hin jiru qabsoo san maqaa kenna wanni dhaabdaniif hin jiru. Ayira dachaanii maal jedhanii hafarsaa fi osmiyyeen qabsoo nu gananii uummanni sii koomandoo nu ganeedha. Maal isin godhe uummanni sii koomandoo kijibaa uummata wallaahi aziim jechuun jibbaa hawaasa kanarraa qabdan sa'a 24 jibbaa nama dhuunfaa irraa qabdan hawaasa irra laaquun deebina. Dhageeffadha nuti gaafa walallee uummanni sii koomandoo gadi ba'e amaara qabaanu hin jenne. Siigalee ufii gumaa kenna kafalanna jenneetiniin kaaneetiniin waan san dalannee jechuudha ufii kenna jechuudha hawaasni sun dhana jenne ijoollee warri sii koomandoo ayyoonni sii koomandoo abbaan gadaa sii koomandoo gadi ba'eetiniin amaara san qabaanu hin jenne amaaruma sanuu warri amma asirra taa'eetiniin fakkeenyaaf ololee kijiba oofu kuni takkittiin isii amaaruma sanuu qabdee hawwalatumaan dandeettu ijoolleen amma amaara qabdee irraa hawwalate tuni wallaahi mallaqa tana yoo hawwalatte nyaatte baga nyaatte dhugaas hin jedhaan maaliif yoo jette qabu iyyuu hin dandeettu warri amma asirra teettetiniin sa'a 24 nama arrabsitu warra asirra teettetiniin arsii maangumaa ofii maalii nyaatte akkas taate jettetiniin maqaa meeqa dhooftu tuni takkittiin keessa meeqa baa amaaruma sanuu irraa hawwaladhaa nyaadhaa jenna amaarri bar amaarri qabee kunuuyyuu ilma Oromoodhaa qabee irraa nyaataa jira bar siigalee mallaqa gaafatee irraa nyaataa jira ati yoo mallaqa gaafatee irraa nyaatte maal rakkoo qaba siigalee mee gadi baa baruma ganama irraa qabaatuma amaaruma fidaa irraa nyaadhame kijibduu hulla siigalee guutuun isii goda keessa teettetiin akka nama waa qabuu danda'uutiin amaara qabalee akkas taa'ee akkana taa'e. Mallaqa irraa nyaatu miti. Musaaf kiyya weelkan baga nagaan dhufte. Ila mallaqa irraa nyaatu miti mee isin dhiira hudduu qabdanii warri akka abdii maali ramzii maali jettan kuni amaara miti kootii amaarri keessaa deeme qabaa fidame. Amaarri lafa darbee deeme kootii amaara. Wakasaman billah hafurri amara rado ina wara desu si bushti hafarso usme amira welcome magarabbi sibase atleni wallahi heddu rakkanne guyya sani heddu wallahi rakkanne magarabbi sibase magarabbin harka diina simude nutilleen asin rakkini sandalagun ke waan guddaadha wallahi akwana jaiba seena dalaite galatoomii siin jaanutilleen nu rakkine isa lammadaa Oromoon afaan malee afaa hin qabdu waan godhan takka hojiitti jijjiiruun Oromoo biratti ni jabaatti afaanumaanii tana duraanis ni beekna uummata afaan malee afatan qabne nuti shamarranii warri asirra jiru kuni dubartoonni duraanis sagaluma isinii ta'uu fi fisha keenya yoo isin bira dhaabbanne malee humna amaaraan qabnus waan qabnu mooraaluma isiniif taana ammoo warri dhiiraa warri fuudhee hallayyan nama naqu harka namaa dhahee hoggaa dubbiin dhugaa sireesiin dhufte hudduu duuba deebi'u
kuni dhaabbachuu qaba. Oromoo waan takka waliin goonaan waliin godhu. Dhiisnaan ammoo tokko hallayyan dhaqanii duubaa wal duubaa deebi'uun hin barbaachisu dhugaa keeti. Amma naqalee miti deengadda Ahmad Kingiin mana kiyyarra ol bahee ture. Ijoolleen Amaara 18 irraa hawwalattee achumaan kaanis gallakkisanii baafatanii je Kingi Ahmad. Anilleen kalee dhaqeetiin maayikitti himee waan akkanaa kanaa jira jeni. Waan akkanaa kana maaliif kara dhaabtanii je hinki jibu wallaahi hinki jibu Kingi Ahmad as jaloo jiraate ol seenuu danda'a. Kanaafuu kanyaatees kadhiisees osoo mucaan san harka jiru ka ajjeesanuu dhiisanuu dubbii qabatamaa namni adda baafate hin jirre akkas godhuunis gaarii miti. Tanumaan jechuu barbaada galatooma. Miti Muniraa ila dhageeffadhu. An tokkoffaa ila dhageeffadha. Waan barbaadee haa ta'u mallaqa kan ijoolleen nyaatte fi dhiifte jiraatu addaan hin beekanii addaan hin baafanne garuu nu ka jenne tokko osoo waan namaa quba hin qabne rakkina namni keessa jiru osoo quba hin qabne waan ati rakkatte san sii fi rabbii keetitu irraa beeka malee namni sii beekuu hin danda'u. Warri miidiyaa irraa kuni osoo haga gaafa ati duutuutitti haga gaafa ati addunyaa haraa deemtutti yoo si arrabse malee wanni inni tola naa oola uummanni miidiyaa irraa kuni gartee asirratti dhugaa kiyya naa baasaa dhugumaa waan ani rakkadhe kana naa beeka jedhu tokkollee hin jiru. Uummanni uummata dhugaa beeku miti. Si galee maaliif yoo jette hedduu agarree jirra. Mee fakkeenyaaf hafarsaa waan irra ga'e laayib irratti uummanni guutuun quba qabaa jechuudha. Akka gaafsan inni qabame jettee ijoolleen bakka kanatti akka namni guutuun dawwalee akkasitti barbaadatiin ture. Garuu immoo mucaa kana hin qabamne rabbillee baasee inni bahee waa takka hin dubbanne achiinin uummanni guutuun akka yoo inni qabame amma fakkeenyaaf namni tokko yoo qabsaa'ee kaduutu iluu taate bara qabsoon Oromoo sun waan isiin dhaabbattuuf hin jirtu achumaan itti kufti jechuudha. Kamaaf itti kufsiise garuu immoo waan akkasii hin beektan uummanni keenya rakkinni isin qabdan asirraa walirra duulu takka lammaffaa irratti immoo dhugaa walitti himuun jaalattanii garri isin yaatan guutuun soba shira walirra xaxuu gandummaa wal qoodudha. Gandummaa keessaa baataniitiin si galee akka Oromootitti tokkoomtanii yoo dubbatanii alatti wanni takka isin baasu hin jiru. Sharrii gandummaa qabdi Oromoon tun guutuu wallaahi dhugaa isin jedhan guutuun isii sharrii gandummaa qabdi. Mee ilaali fakkeenyaaf wanni isiin haasawitu yeroo haasawitu guutuu dhimma nama dhuunfaa nama fakkeenyaaf akka Usmaanitti yoo balleessa jedhe gandatti galaa jechuudha. Fuudhanii gandan galchan. Akka waan gandi sun ergatee bakka na buufatee biyya na baasee akka waan gandi sun gabbayee waa balleessinaan jedheen abbaan barbaade akka dhuunfaatti yoo waa balleesse ganda bakka hin bu'u. Si galee amma saa girrigirrii kana keessa nama amaara qabeetin yoo mallaqa irraa buuse dhimmi wanni gandi kiyya san ilaalatu takka hin jiru. Gandi kiyya sun nan argine ufii kiyyaa gadi bahee qabe waan ta'eef. Si galee girrigirrii kana keessa abbaan barbaade waan barbaade yoo shaqalate suni ganda bakka hin bu'u jechuudha. Bakka kana dhalate jedhanii sababbii sana yoo jibbaa gandarraa qaban jiraate malee wanni ganda arrabsamuun hin jiru maqaan gandaa wanni ka'uuf takka hin jiru. Si galee namni akka dhuunfaatti nama nyaate san yoo qabatamaan ragaa qabatamaa beekanii jedhan ragaa qabatamaa yoo harka qabaatan kallattiidhaan nama sanarratti yoo duulan maafi mushkila rakkoo hin qabu. Anama wanni na aarse tokko maa inni beektaa fe'aniitiin hin gartee ijoolleen tun osoo mallaqa nyaatte wanni baga nyaattee nyaadhayyuu jedheen wanni na gube tokkichi maa inni ijoolleen tun osoo mallaqa nyaatte wanni gandarra nama feessu hin jiru. Wanni uummanni si komandoo akkas godhe jedhe hin jiru. Ijoollee yoo nyaatte nama dhuunfate nyaatte nyaatuu baatte sanjaraa fi rabbi beeka amaara irraa nyaatte san immoo ayirra jira waan ta'eef miidiyaa kanarraa iyyaame osoo dubbisanii itti dhiyaatanii amaara sirra risiitii san fidanii ijoollee sanuu haqa irratti baasuu danda'a. Si galee garuu immoo maqama wal balleessu jibbaa gandummaa gandarraa qabanii jecha hawaasa san xiqqeessuuf jecha gadi ba'anii dhimma ijoollee kanaatiin hawaasa guutuu arrabsuun baay'ee tokko nama dhaga'ama. Si galee kanaafuu akkasitti wal kabajnee osoo deemnee bareeda natti fakkaatan akka mataa kiyyaatitti hawaasni asirra jirtan kuni. Amma eenyuun mana banate eenyutu gabbee sin komandoo arrabse amma. Maal kaaqaa jiran akka leessatti maal kaaqaa jiran ayirratti. Si komando guma obboleessuuf nyaatte jedhanii maal haasaa jiran akka waan ijoolleen si komando ijoolleen lamaan amaara qabanii gadhiisan tunniin akka waan garteetiin uummanni hawaasa. Warri mana banatee waan sanaa seesan kutaa kami. Yoo ijoollee yaaqii kutaa meeqa jiran takka takkaa miti garuu waan kana osoo irraa qusatanii bareeda amma qallee dhamuun barbaadu garuu immoo yoo kallattiidhaan ka barbaadan taate bor immoo gaafa namni waa waliin jedhe wal dura dhaabbachuun gaarii miti keessattuu ijoollee wal dhoofaa yoo waan